Ashama harka fuun hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduu isaa kana qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin ibsaa gadaatiin. Dura dursuun oduu hangafoota. Koongiresiin biyyaalessaa Oromoo kaafaawwan filannoo biyyaalessaa jaffaa bara kana adeemsifamu karoorfame irratti akka hirmaanni murteessuu isaa beeksisee jira. Paartiin Biltsiginnaa fi Zeeman filannoo sun geggeeffamni barcuma walii qooduu xumuruun beekamee jira. Suudaanii fi Masriin waliigaltee walta'iinsa waraanaa mallatteessuun isaanii dhagahamee jira. Paartileen morkattoota filannoo biyyaalessaa jaffaa irratti hirmaachuuf mallattoo fudhatan keessaa 49 ta'uun isaanii kan beekame yoo ta'u, hanga ammaatti 15 qofti kaadhimamaa isaanii galmeeffachuun beekamee jira. Dr. Lammaa Magarsaa osoo gara Ameerikaa imaluuf jedhu buufata xiyyaara booletti qabamee akka deebi'e taasifamee jira. Gaazexeessaan Girmaa Gabruu gadi gadhiifamee jira. Anti-USA Joe Biden biyyi isaanii hanga dhuma ji'a caamsaa dhufuutti talaallii ga'eessa hundaaf ga'u ni argatti jedhaniiru. Amma oduu tokkoon. Koongiresiin biyyaalessaa Oromoo kaafaawwan filannoo biyyaalessaa jaffaa bara kana adeemsifamu karoorfame irratti akka hirmaanni murteessuu beeksisee jira. Hoogganaa waajjira paartichaa obbo Xurunaa Gamtaa akka ibsanitti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galmee kaadhimamtoota hanga guyyaa boruu dheeressa irratti kaafaawwan miseensa kan hin galmeessifne sababa murtee filannoo irratti hin hirmaanneef ta'uun ibsamee jira. Paartiin Biltsiginnaa fi Zeeman filannoon osoo hin geggeeffamne barcuma walii qooduun xumuruun isaanii beekamee jira. Paartiin Zeemaa fi paartiin PP'n waliigaltee icciitiin filannoo dura sagalee fi teessoo hangam akka qoodachuu qaban waliigaluuf marii irra akka jiran ibsamee jira. Marii kanaafis boru hoogganaan paartii Zeemaa Profeesar Biraanuu Naggaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin beellama qabaachuu isaa yaadatameera. Haaluma wal fakkaatuun PP'n Amaaraaf filannoon dura teessoo Abiyyiif qooduuf marii eegaluun dhagahamuu isaa pirezidaantiin Baalardiras Iskandar Naggaa akka bahuuf PP'n Amaaraa federaalaa irratti dhiibbaa akka godhu gaafatee jira. Yeroon kun hunda ta'uun PP'n Oromiyaa miseensota morkattoota isaa ABO fi KFO hidhee beelan ajjeesuu fi waajjiraalee dhaabbata Oromoo hunda cufee Oromoo qaanii keessatti kuffisee argama. Suudaanii fi Masriin waliigaltee walta'iinsa waraanaa mallatteessaniiru. Suudaanii fi Masriin gama hoogganoota waraanaa isaanii marii marsaalee garaagaraatti geggeessaa turan xumuruudhaan waliigaltee irra gahuu isaanii waliigaltee waldeeggarsa waraanaa mallatteessuu isaanii madda biyyattii sunnaan gabaasee jira. Waliigaltee tumsa waraanaa kana kan mallatteessan Itaamaajoor Shuumiin waraana Masrii Leeftenant Jeneraal Muhammad Farid xumura daawwannaa isaanii Kaartum irratti jedhameera. Itaamaajoor Shuumiin waraana Suudaan Muhammad Usmaan Al-Huseen waliigalteen kun nageenya biyyaalessaa biyyoota lameenii cimsuuf gahee kan qabu ta'uu ibsanii jiru. Tajaajilli oduu Chaayinaa Shiinwaan dabalee akka gabaasetti Suudaan deeggarsa Masrii irraa argattuuf galateeffatteerti jedheera. Hoogganaan waraanaa Masrii biyyi isaanii Suudaan waliin gama hundaan hariiroo cimsachuu kan feetu akka ta'e ibsanii addatti ammoo waraanaa fi nageenya irratti akka xiyyeeffatan himaniiru. Biyyoonni lameen waliigaltee waraanaa kana kan mallatteessan yeroo Suudaanii fi Itiyoophiyaan lafa Itiyoophiyaan Suudaan lolaa Tigraay deeffattee na jalaa fudhatte jechuu irratti walitti bu'anitti. Waliigaltee hoogganoonni waraanaa biyyoota lameenii kibxata kaleessa mallatteessan ilaalchise gaazexaan Masrii Al-Ahraam akka barreessetti biyyoonni lameen fedha biyyaalessaa isaanii bu'uureffachuun haala danda'amu hundaan waltumsuun waliigaltee irra gahan jedheera. Yaaddoowwan walloo kana naannoo ta'an qabna. Kanaaf yaaddoowwan kana gama hundaan waliin taane ofirraa ittisuu qabna jechuun hoogganaan waraanaa Masrii Muhammad Farid dubbataniiru. Guyyaa lama dura hoogganaan waraanaa Masrii gara Kaartum kan dhufan beeksisee kan ture ministeerri ittisa Suudaan waliigalteen kun kan mallatteeffamu akeekee ture. Masrii fi Suudaan ammaan dura shaakala waraanaa waliin ta'uu shaakalanii kan beekan yoo ta'u waliigaltee kanaan duubas shaakalli waraanaa ni eegama jedhaniiru. Dhuma torbee kanattis
Jilli hoogganaa Masrii olaanaan Pireezidaant Abdul Fattah al-Siisiin durfamuun daawwannaa hojiif Suudaan Kaartuum ni gala jechuun miidiyaaleen Masrii fi Suudaan gabaasaa jiru. Biyyoonni lameen hidha guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaarte amma bishaanitti guutuu eegalte hanga bishaan argannu nu jalaa miidha yaaddoo jedhu qabu. Kanarraa ka'uunis fedha isaanii kana kabachiifachuuf sadarkaa adda addaatti waltumsaa jiru. Biyyoonni lameen Itoophiyaan yeroo lammaffaaf hidha kana bishaaniin guutuutti fuuldura mariin qaamolee garaagaraa hirmaachisuu fi jaarsummaa gamtaa Afrikaan geggeeffamu akka deeggaramu beeksisanii jiru. Itoophiyaan gama isheetiin guutiinsi hidhichaa hanga bishaan yaa'uu hin miidhu jennoo jedhu qabaachuun guutiinsa itti fufuu qophaa'aa jirti. Waliigaltee dantaa biyyaalessaa ishee miidhuu keessa galuuf fedha akka hin qabnes ibsitee jirti. Paartileen morkattootaa filannoo biyyaalessaa jaffaa irratti hirmaachuuf mallattoo fudhatan 49 ta'an keessa hanga ammaa 15 qofti kaadhimamaa isaa galmeeffachuun beekamee jira. Galmee kaadhimamtootaa bor kan dhumatu yoo ta'u, boordiin filannoo dhiphina guddaa keessa seenuun baramee jira. Kanaafis paartilee waamee kadhataa akka jiru beekamee jira. Dr. Lammaa Magarsaa osoo gara Ameerikaa imaluuf jedhu buufata xiyyaara boolitti qabamee akka deebi'ee taasifameera. Dr. Lammaa Magarsaa maatii dubbisuuf gara Ameerikaatti osoo imalaa jiru buufata xiyyaara idil addunyaa boolitti qabamee deebifameera jedhameera. Muummicha ministeeratu ergaaf si barbaade jedhamee kan deebifame yoo ta'e waan inni irra gahame hanga ammaa hin beekamu. Lammaa Magarsaa yeroo gara Ameerikaa deemuuf jedhu Abiyyi Ahmad beeksisee kan ture yoo ta'u sababni imalaa dhorkameef hin beekamne. Gaazexeessaan Girmaay Gabruu gadi gadhiifamee jira. Gaazexeessaan BBC naannoo Tigraay keessa gabaasuun Girmaay Gabruu hidhaa guyyoota 2 booda himata malee gadi gadhiifamee jira. Riippoortara BBC afaan Tigree kan ta'e Girmaay Gabruu wixata darbee ture loltoota mootummaa Maqaleetti kaafame keessaa qabamee kan hidhame. Isa dura hidhamanii kan turan gaazexeessitoonni haala mijeessuu fi afaan hiikuu fi Financial Times waliin hojjetaa turan Fitsuum Birhaanee fi Aluulaa Akaaluus gadi gadhiifamuu jiraachuu isaanii yaadatamaadha. Akkasumas gaazexeessaan miidiyaa biyya keessa hojjetu Taamiraat Yemenam gadi gadhiifamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Hidhamuu gaazexeessitootaa kanatti dhaabbileen mirga gaazexeessitootaaf falmatu akka jedhetti yaaddoo qaban ibsanii akka gadi gadhiifaman gaafataa turuun isaanii yaadatameera. Oduu maddeen argannetti gaaf darbinu. Pireezidaantii USA Joo Baayiden biyyi isaanii hanga dhuma ji'a caamsaa dhufutti talaallii ga'eessa hundaaf ga'uu ni argatti jedhaniiru. Karoorri kun galma duraan kaa'amee ture. Ji'a 2 dursee kan raawwatu ta'us Joo Baayiden garuu yeroon kenniinsa talaallii kanaa dheerachuu qaba jedhaniiru. Akka sababaatti kan kaasan uummanni waa'ee talaallichaa irratti barnoota gahaa argate itti amanee akka fudhatuuf jedhaniiru. Weerarri vaayirasichaa ammallee hin dhaabanne kan jedhan Pireezidaanti Baayiden hundoof eeggannoo cimaa akka itti fufuu dhaamaniiru. Akaakuun vaayirasichaa inni haaraan yaaddoo guddaa akka ta'e illee eeranii jiru. Biyyi isaanii hanga dhuma ji'a caamsaa dhufutti talaallii ga'eessa hundaaf ga'uu ni argatti jedhaniiru. Karoorri kun galma duraan kaa'amee ture. Ji'a 2 dursee kan raawwatu ta'us Joo Baayiden garuu yeroon kenniinsa talaallii kanaa dheerachuu qaba jedhaniiru. Akka sababaatti kan kaasanis uummanni waa'ee talaallichaa irratti barnoota gahaa argate itti amanee akka fudhatuuf jedhaniiru. Weerarri vaayirasichaa ammallee hin dhaabanne kan jedhan Pireezidaanti Baayiden hundoof eeggannoo cimaa akka itti fufu dhaamanii jiru. Akaakuun vaayirasichaa inni haaraan yaaddoo guddaa akka ta'e eeranii jiru. Akeekkachiisni isaanii kun erga bulchiinsonni USA tokko tarkaanfii weerara koronaa vaayirasii qolachuuf gorfamu laaffisuu eegalaniiti kan dhagahame. Kutaaleen biyya USA hedduun dhiheenya kana erga talaalliin COVID-19 argamee hojiirra ooluu eegalee as dinagdee weerara kanaan hubame dandamachiisuuf jecha gara hojii guyyaatti deebi'aniiru. Tarkaanfii ittisa vaayirasichaas akkaan laaffisanii jiru. USA keessatti baay'inni namoota guyyaan vaayirasichaan qabamanii jalqaba bara kanaarraa gadi bu'ee jira jedhameera. Lakkoofsi guddaan guyyaan galmaa'e kan bara kana amajjii 8 ture. Innis 300,000 ergasii ammaa gadi galeessan lakkoofsi namoota guyyaan qabamanii 68,000 gadi bu'ee jira. USA keessatti hanga ammaatti talaallii doozii miliyoona 76 kan uummata biyyattii keessa dhibbeentaa 15.3 ga'uun argamee jira. Karoorri Baayiden guyyatti jalqaba waajjiratti seenan nama 100 keessatti talaallii doozii miliyoona 100 kennaa turaniiru. Guyyatti talaalliin doozii miliyoona 1.74
USA keessatti kennamaa oola. Erga weerarri koronaa vaayirasii eegalee USA keessatti namoonni miiliyoona 28.7 kan qabaman yoo ta'u, namoonni 516 ammoo du'anii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.